kana yeroo isaarra yoo dabarse asii mukaalafaan irratti deema mootummaan immootu rakkoon irra ga'e yoo jedhu qaamni isa arge maali jedhee hordofee tarkaanfii irra fudhachuu hin danda'u. Sababni isaas akkuma reefati jette double face jakkeetti uffata. Akkamitti gaafa biyya bahu visit viizaadhaani gaafa imaaraata seenu employment visa hojiitiin viizichi ciccite aeropleenii keessa gatame sigala understand. Kanaaf gaafa yeroo isaa osoo eeggatin expired ta'e yeroon isaa asii biyya hin deemne lubbuun isaa biyya kana keessatti ba'ee mee atummaan nama kana akkamitti gaafata? Seera jiraan jedhina Dubai keessa. Seerri akkamitti hin jirre seera jira malee maal seerri hin jirre. Haati baate jedhaadhaan jiraatu maaliif wanti akkanaa kuni maaliif akka viizaa man kun irraa dhumatu maaliif dallaaluu akkana kana hojjetaa? Dallaalee asitti akkaataa gaaffii isiin gaafadhe isiin amma waa'ee akka biltsiginnaa tokkotti isiin jennaani mootummaan kana irraa quba siin qabu jedhanii jira. namni tokko mootummaan kuyeeti mootummaan Dubai Itoophiyaa ka quba qabuun ka birooti. Ka Dubai ka quba qabuun ka birooti. Argitee karaa jennaan malee kombortaa gurraacha kombortaa adiidhaa fi gurraacha uffatamaa jechuudha namni. Gaafa Itoophiyaa irra ka'u gurraacha gaafa Dubai ga'u ammoo adiidhaa jechuudha mootummoonni quba hin qaban. Waan kana garuu horee namni kakaamni ilaallatu mootummaa beeksisuudhaaf hundi isaatu hudduu duubaan akka jaldeessaa madaa qaba. Gatii hudduu duubaa. Yoo jette qaama Itoophiyaa irraa ka'ee biyya kana keessatti viiziitiin dhufee viiziitii itti dhiisee empilooyimentiidhaaf hojii hojjedha jedhee as keessa ta'a. Sitti wanjalanyaan isa. attamitti baaba attami wanjalanyaa ta'uu danda'an isaan hojiif dhufaaranii bare. Yo, gaafa biyya dhaga wanjalanyaa fi jenne. Riviizaan jira bakka hin jiran beektan riviizaan hambee kufaa baanii. Waa'ee firiifiisaa biraan ga'in. Firiifiisaa biraan yoo ga'in. Itoophiyaa irraa gaafa bahu namni kun viiziitiin bahu moo viiziitiin hin bahu? Viiziitiin baha. Sammal attami bahuu danda'a. Attami akkasitti. Hojiif akka deemu mootummaan Itoophiyaa quba qabaa? Hin qabu. Maaliif mootummaa Itoophiyaa maqaa balleessitarree? Maqaa isaa maqaa ruuzii qaxaqataa nama asitti nama hin tarfanaa. Mootummaa Itoophiyaatiif kan Dubai illee kan maqaa balleessaa isin warra ilkaan daatee biyya sanii bu'uusa. Warroota amma asitti namatti taphatee nama jabaa. Amma TikTok irratti haasa'uun faayidaan qabu walumaa galatti. Asmaratti haasan kan isin kan beekee isinirraa uqqabe beekee isinirraa uqqaba kan isinitti deemee nyaatame isinitti deemee nyaatamaa jechuudha. Ana gara kiyyaannatti. Miskiinni biyya keessa kuni baasa boora waraqaa adii harka kaayanii haqalu ta'ee ni ka gurguratu ta'ee hin beeku keessa gadi kaayee tumaanii eerpoortii Itoophiyaa irraa akkana qabatee dhufa waan keessa jiru hin beeku waraqaa kanarratti maal akka barreeffame nuurattiin barreeffame jinniin barreeffame hin beeku asuma arga kaayee qabatee dhufa Dubaay dhufaa jira gaafa dhufu viizaadha kompiitara tuttuqaa dhufa yookaan ammoo eerpoortii dirree xiyyaaraa keessaa hojjetaan dhufa. Gize achi dhufe fuudhanii gurgaadotti gadi buuftan. Gurgaadoo santanaalii akkasiin qochisiiftan rabbi haa beeku gurgaadoo birrii qochisiiftan isa jedhama. Boollitummaan Dubaay qootanii sagaartu jiru jirtu. Ilma namaatu lubbuun fitaarti malee. Kanaaf inni qoottan naamana wallaahi takkittiin isin keessan akkanatti dalagattanii inuma dalagdan inuma haafattan malee hin hiiku. Leebaa hundaa. Amma nu arrabsaa jirtaa. Amma nu arrabsaa jirtaa. Hammuraat isin keessan jirtan. Ammoon bootanii. Arafat nu arrabsaa jirtaa. Nurattiin assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Alhamdulillah. Tuni makkallee osoo deemte deebite inshallah uma achumatti. Siillee hin qonna osoo dhufte maal na qotta inshallah maal na qotta anuutu sii qota. Inshallah Dubaay dubatee dachiin samii taatee dachii taatee jita biyya galleetiin inshallah bosonatti mootummaan kan nu guura malee ada Dubaay na fidanii turii narraa nyaatanii nagaa kan jiran achi keessa. Arabiin waggaa sagalitti indistiin ija kun inshallah shintireetii bishaan shintireetii hin dhugu gaafas. Gaafa Dubaay dhufee isin akkasiin mallaqa narraa nyaatanii. No, mallaqa narraa nyaatanii alan nagataniitiin jedhan Arabii waggaa saddeet shintireetii ittiin micha kana bishaan shintireetii keessaa ittiin dhugaa.
Arafaate. Ati gaafsanii jechuun eegalee maa olii galtee yoo ta'u hin galle nyaata jettu malee. Aboy. Shawwadde haftee isi badabbaa muraado isa mee isa tun mucayyoon intala ajaa'ibaati. Jechuudha ishee. Wanti amma irratti waa'ee amma mucaa ammallee achi tawwaatee jirta isa irratti dogoggora hin qabne natti fakkaata beektaatu si amma nurratti. Enka hordofaa maal taate warra biyyaa miskiina sodaachisanii dogoggora ni qaban maa dhabammaa abdanii Arafaate. Arafaate tiyoo. Mee dogongora qabda yoo jette tokko lama jedhii na gaafadhu deebisi si kenne. Yoo nama wajjin maa dhaabattanii taate malee. nama waliin maa dhaabattanii miti baabaa dhageeffadhu laasuma koi hordofaa keessatti nama waliin maa dhaabattanii nama waliin dhaabachuu irratti sadarkaa tokkoffaa irratti argamta rabbi jasaa si haadee nama waliin dhaabachuu irratti sadarkaa tokkoffaa irratti argamta arsii jettu dhimma jettu musliima kiristaanan jettu waliin dhaabatu eegalee akkuma nama waliin dhaabattu sani hasharrii dalaguun fafagii dalaguullee hattuu hedduullee komportaa irra buusu jechuun nama. Ani wallahi. Fudhadhu jira fudhadhu. Maaliif jennaani argitee maaliif jennaani maalii waliin oolu maalii wallaaluu Oromoon jedhu walumaan ooltan waan ta'eef. Kalammataa akkuma garuu dura mucattiin dastii keessa seentee jette reeffi mucaa kanaa osoo maatiin mallaqa ittiin kaffaliin seeraan waan dhufe gara biyyaa galuu Maarreen danda'amu eenyu jeeree? wanti danda'a gara biyyaatti galuu. Eenyutu hin danda'u jedhu? Maatiin achitti haa awwaalamu gatii jedhee fi lafee ilma ofii jibbee osoo hin taane mallaqa isin hagana kanfalama jettanii maatii hin qabdu maatii sammuu qash godhe. Waa'ee mallaqa namni jedha hagana kanfalama jedhee namni waa'ee mallaqa warratti hin jiru. Mallaqa kanfaltanii jettudha. Mallaqa kanfaltan jettudha. Ani kajachuu qabu dogoggora qabdan kaasanii jedhallee waa biraati. Yookiin waa'ee Dubaayii keessa beekee osoo fakkeenya maatiin kun mallaqa sababa hin qabu maatiin kun hiyyeessa waan ta'eef mucaa achitti awwaallee deddeebi'uu dubataa. Dhageeffadhu obbo. Hariila warri fageenyarra jirtan kun jechuun dhaga'i. Warri fageenyarra jirtan kun ajaa'iba qabda. Tokkoffaa obboleessa mucaallee hin fidaan haadha faate ol galchi. Adam jedhama fuudhee kuweeti. Rabbi sodaadhu. Dhaga'i. Aboo hordofaa qooti. Rabbi sodaadhu mucaan kun biyyaa galu. Biyaansi janaasa isaa warri haa argu jennaan lakkii jedhe. Biyya ilma musliimaati. Rakkoon qabu. Warri illee murteesse mallaqni isin kafaltan hin jiru nutu kafalee galchaa. Sagalee kiyya jira ka waliin haasofne obboleessa kiyya baneessi dhageessisuu danda'a. Akka namni asirratti haasa. Ajandaa uumachuu hin danda'u. Sigala. Mallaqni warri kafalu jiru mallaqni ati kafaltu jiru. Nuti ijoollee hiriyoota keenya dhiifin olitti buufne reeffi kun akka biyya galu goona jedhee wajjin haasa'e obboleessa garaa isaa jechuudha. Lakkii murteessinee jirraa warra waliin isaa haasofnee jirraa. Mucaan ilma musliimati biyyuma san keessatti haa awwaalamu. Yoo dandeettan jaalladha. Yoo dandeettan ilmaan isaa kun yatiimman ijoollee torba jira hangafni waggaa 12 xiqqoon 3 isii bira nuu dhaabadha. Wallahi sagalee baneessi dhageessi. Akkana warra akkana jedhaayi. Warra akkana jedhee. Faada reeffa mucaa jibbanii sallaqa reeffa abbaa jibbanii kamaan itti ijoolleen gargaaran. Wallahi warra akkas jedhee haadha faata ilknoo amma baneessi dhageessisa. Obboleessallee amma sii fida. Sagalee dhageessi. Bilbila biraati na galchibbo. Wallahi billahi. Sagalee dhageessi. Ani haadha faata jechuudha. Yoo jecha kana ani sobe jechuudha. Wallahi billahi reeffa biyya kana namni dhugaa dabse an yoo warri akkana yoo afaan obboleessi akkana jedhin kadii eenyu jedhama Adam jedhama Kuwait jiraata biyya Kuwait qo'ee isa maaliif Finfinnee maali akkasumatti tole siruma yoo akkuma amma jedhamu kana taate Oromoon Dubaayii keessa jiru
bakka gurgurtaa keessatti argamtu yoo reeffa ilmaan oromoo achi keessatti yoo kallattiin taate maaluma miidiyaa kanarraa yookiin bakka dargii bakka maaliitti kooti shan takka takka oli fuudhee yoo kan galchine taate hordofaa barbe amma bee erga bee maatii illaa akkas jedhe birriisanii fi barga maatii illaa akkas jedhaa ruufi birrii maatii yoo banta kan qabaannee maalaa gurriisan akka maatii yoo birriisan ta'e isaan sagalee qabee fi aga Arafate sagalee qabee fi ol galchi ana gadi na buusi waan gaafachuu barbaaddu gaafadhu waan jechuu barbaaddu jedhini jecha amma ansiin jedhe kana ala yoo xiqqoma isii ol saate bakka ani wallahi ammaan booda waan nama bira dhaabadhuuf hin qabu sigalee irra deddeebi'ee kadhadhaa ture waatsaappii seen isii erga Arafate dhageeffadhu biratti lakki akkasii miti obboleessa kiyya biyaansi janaasni kun biyya haa galu rabbii jedhi lakki warraan olii gata warru wal fixanii wal dacha'anii mari'atanii akkana naan jedhanii ammaan achumatti awwaala rakkoon qabu afaan ofiitiin obboleessi kaleessa maa gastii irran turre ati andumaa lafaa ta'inaa waama ana malee maal beeytanii oromoon teennatu wallaahi mucaan kun gargaaramaa jiraami itti uffisaan daa'imman tun akka hin gargaaramneef yoo ta'e malee guggoolitti ta'uu yoo ta'e malee waan warra afaan irraa ba'e jechuudha. Ittisaan fataan afaate Nuuraddiin edaa dhugaa dubbataa jettee naa mallatteessi talaan iska macarrasha siidaa naa dhaab dalaan wallahi kaayiroo san keessatti silaa biyya biraa eessa dhayitaan mana hidhaa jirti kaayirootti keessa ertire achi dhufanii ammoo baaba torbaan hin geettu amma jedhama maa eessa dhugaa iyyuu kootu ennaan dhiseessu amma achirra jechuudha dhugaa rabbi amma ilmaan amma fakkeenyaaf abbaan sun maatiin sun yookiin maatii mucaa sanii yoo nama sangaa takka qabu taate hoolaa takka qabu farda takka qabu yoo gurguratanii biyyaa mucaa san 500 kan baatanii baay'eessan ammoo obboleessi beetiin jira siin jaabara obboleessi birrii ofiituun baasu nutuu iyyuu galchaa warrillee mallaqan baasu atillee mallaqan baaftu ati baaba maa ta'uu ni eeggatu obboleessi nuti dhiiftee. Ini dia bos, tapi